Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna ani Jarsa Abdiitii dura hangafoota oduu. Aanaa guutuu giddaatti finxaaliyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an qonnaan bultoota Oromoo 2 ajjeesuun dhagahame. Aanaa Abbee Dongoroo keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa dargaggoo tokko irratti ajjeechaa raawwachuun barame. Godina Harargee Lixaa Ona Bookee Araddaa 22 keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 2 ajjeesuun himame. Sagantaan gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi buqqaatii fi jijjiiramni qilleensaa guddina diinagdee biyyattiin utuu hin daangeffamne fedhii gargaarsaa namoomaa ol kaasaa jiru jechuun akeekkachiise. Doonaald Tiraamp mariif carraa kennuun wal qabatee Iraan haleellaa taasisaa jirtu dhaabde. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Guutoo Giddaa keessatti finxaaliyyiin Amaaraa maqaa faannoo jedhuun of waamu kan socho'an qonnaan bultoota Oromoo 2 haala sukkaneessaa ta'een ajjeesuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Hidhattoonni Amaaraa gargaarsa jaalleewwan bilxiginnaan hanga funyaanitti hidhatanii jibbiinsa sanyummaa ilmaan Oromoof qaban ifatti mul'isuuf wargamaa jiran adoolessa 22,2026 ganda Luugoo jedhamu keessatti qonnaan bulaa Oromoo Geetuu Bayyanee jedhamu jilbeeffachiisanii rasaasa 3 itti dhukaasuun haala sukkaneessaa ta'een ajjeesanii deemuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Gandichuma bakka Shanaffaa jedhamu irratti ammoo gaafuma adoolessa 22,2026 manguddoo ganna 60 olii obbo Muhammad Aliyyi jedhamu gara jabinaan ajjeesanii deemuun itti dabaluun ibsanii jiru. Uummanni Oromoo bakka argamanitti akka baalatti harcaasuu malee kaayyoo fi ifaa fi siyaasa beekamaa ta'e qabaatanii kan hin sochoone finxaaliyyiin Amaaraa godinaalee Bahaa Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti murna bilxiginnaan utubamanii hidhannoo guutuun hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun saamuun bakka buutee dhabamsiisuun haala nama sukkaneessuun ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuun hiraarsa ulfaataa raawwatan hammeessanii kan itti fufan ta'uu jiraattonni godinaalee garaagaraa maddeen keenyatti himanii jiru. Aanaa Abbee Dongoroo keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa dargaggoo tokko irratti ajjeechaa raawwachuun barame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abbee Dongoroo keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa dargaggoo tokko irratti ajjeechaa raawwachuu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Gara jabeeyyiin loltoota faashistii mootummaa PP dargaggoo lafaa dhufoo adamsanii karaatti kutuu aadaa taasifatan dargaggoo Baabbii Hayilee jedhamu magaalaa Aabbee Dullachaa jedhamu keessatti coobeen waraanuun yaaliin garaagaraa taasifamuufis torban tokko booda adoolessa 24,2026 hospitaala aanichaa keessatti lubbuun isaa darbuu himamee jira. Afaan nageenya uummataa eegna jedhanii hololanii gochi isaanii garuu uummanni nagaan bahee akka hin galleef yaaddoo kan ta'an tiksitoonni baay'ee Itoophiyaa gocha hammeenyummaa isaan guyyuurraa hawaasa nagaa irratti raawwatan jabaatee kan jiru ta'us jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Godina Harargee Lixaa Ona Bookee Araddaa 22 keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 2 ajjeesuun himame. Godina Harargee Lixaa Ona Bookee Araddaa 22 keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa 2 ajjeese jechuun maddeen naannichaa himanii jiru. Akka odeeffannoo maddeen irraa argame ibsutti namoonni lubbuun isaanii humna waraanaa kanaan dhaban jedhaman kunneen Ibsaa Abrahaam Umar Yaasin Hasan Shaarbee akka jedhaman maddeen ifoomsanii jiru. Taateen kun yeroo raawwatamee fi sababa du'a isaa ilaalchisee odeeffannoon bal'aan amma ifa ta'e yoo jiraachuu baates maddeen odeeffannoo naannichaa akka himanitti namoonni lamaan kunneen tuttuqqii siyaasaa kan hin qabnee fi jiraattota nagaa akka ta'an ifoomsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Iluu Abbaa Booraa Ona Daarimuu Araddaa Abunaa Galii keessatti taateen sukkaneessan maatii tokko irratti raawwatamuu isaa maddeen naannichaa himanii jiru. Akka odeeffannoo maddeen irraa argame ibsutti aadde Waaliyaa Hiisaa Morkee kan jedhaman haadha ijoollee 7 ta'an irratti gochi sukkaneessan raawwatamuu ibsanii jiru. Haaluma kanaan qaamni mootummaa ijoollee ishee keessaa 4 mana isaanii keessatti fuula haadha isaanii duratti rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen himanii jiru. Gocha sukkaneessaa waraanni mootummaa ijoollee ishee irratti raawwate kanaan haati ijoollee gadda guddaa keessa jiraachuus maddeen keenya nuuf ibsanii jiru. Maddeen odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti yeroo ammaa ilmaan ishee keessaa tokko kan umurii waggaa 11 qabuu fi obboleessi ishee tokko kan ilmi isaa ilmaan obboleettii isaa waliin ajjeefamuu himame sirna awwaalchaa ilmaan isaanii osoo hin raawwatin mana hidhaatti darbatamuu isaanii eeranii jiru.
Taatee kanaan wal qabatee balbala maatii tokko irraa walumaa galatti namoonni 5 ajjeefamuu isaanii, namoonni 3 immoo hanga ammaatti mana hidhaa keessatti argamuu isaanii maddeen ibsanii jiru. Taateen kun godina Iluu Abbaa Booraa Ona Daarimuu Araddaa Abunaa Galii keessatti raawwatamuu isaa odeeffannoo maddeen irraa argame ni mul'isa. Haa ta'u malee qaamoleen mootummaa dhimma kana irratti hanga ammaatti wanti inni jedhe jiraachuu baatus gochi sukkaneessan kun uummata irratti raawwatamuusaa garuu uummanni muffii qabu ibsanii jiru. Aadde Waaliyaa Hiisaa Morkee yeroo ammaa ilmaan ishee dhabuu irraa gadda cimaa keessa akka jirtu maddeen himani. Maatinii fi uummanni naannichaas taatee kanaan gadda guddaa keessa seenuu isaanii ibsanii jiru. Sagantaan gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi buqqaatii fi jijjiiramni qilleensaa guddina diinagdee biyyattiin utuu hin daangeffamne fedhii gargaarsaa namoomaa ol kaasaa jiru jechuun akeekkachiise. Guddinni diinagdee Itoophiyaa gabaasotaan cimaa ta'uun ibsamaa jiraatus walitti bu'iinsi buqqa'iinsi dhiibbaa jijjiiramaa haala qilleensaa fi dhiibbaa diinagdee guddachaa dhufeen gargaarsi nyaataa miliyoonotaaf kan barbaachisu ta'uu ibsuun qisaasamaa fi rakkoo namoomaa caalatti gadi fageenyaan hammeessaa jiraachuu sagantaan gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa gabaasa isaa dhiheenya kana baaseen akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi rakkoo nagaa naannolee hedduu keessatti mul'atu jireenya hawaasaa jeequu fi dhiyeessii gargaarsaa danqaa jiraachuu eeruun akeekkachiisee jira. Gabaasa biyyaa ji'a adoolessaa 2026 keessa baaseen kan hojjemaata waxabajjii agarsiisu keessatti akka jedhatti diinagdee Itoophiyaa dandeettii dandamachuu agarsiisaa jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa bara baajataa 2024 haga 2025 keessatti guddinni waliigalaa dhibbentaan 9.2 guddachuu fi guddinni kunis yeroo giddu galeessatti cimaa akka itti fufu tilmaamuu isaas caqasee jira. Haa ta'u malee dhaabbatichi guddinni diinagdee kun haala gargaarsa namoomaa fooyyessuu irratti jijjiirama qabatamaa hin fidu jedhee kaa'ee jira. Doonaald Tiraamp mariif carraa kennuun wal qabatee Iraan haleellaa taasisaa jirtu dhaabde. Ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantiin biyyattii mariif carraa kennaa jiraachuu ibsuun wal qabatee Iraaniif Yuunaayitid Isteetsi wiixata walitti dhukaasa dhaabuun yaballi galoo galaana Arabaa fi gabayaan daldala boba'aa boqonnaa argate jedhan. Teheraan michoota Waashingiteen naannoo baha giddu galeessaa irratti haleellaa haaloo baannaa gochaa turte dhaabuu ishee kan ibsite yoo ta'u, ergamaan USA kan UNA Mike Walters miidiyaa Ameerikaa Fox News Sunday irratti waraanni isaanii qophaa'ee kan jiru ta'us Tiraamp mariif carraa muraasa kenneera jechuun dubbatanii jiru. Ulaa darbaa kan galaana murteessaa ta'e Hormuz irratti waraanni ka'e carraaqqii dippiloomaasii Waashingiteenii fi Teheraan jidduu ture gufachiisuun haleellaa qilleensarraa USA fi gocha haaloo baannaa Iraan kan hordofsiise yoo ta'u, kunis waraanichi karaa doonii michoota galoo galaana Arabaa fi buufata waraana naannichaa irratti akka babal'atu taasisee jira. Waraanni USA waliigaltee dhukaasa dhaabuuf eebla keessa taasifamee booda waraanni ji'a 5 dhiyaatu keessatti haleellaa isa guddaa ta'een guyyoota 13 walitti aananiif Iraan irratti haga jimaata darbeetti haleellaa raawwatee ture. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya kanaaf biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.